السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف كنتوا فيه وردفتوا تعيشتوا أكم جرجرتا واي بجواتو وجراتني ورنا من تبر اللي أشمار كفوني أكم جرتني جواتني بقربيني سنجراتو سيدور فتي ساتي كان سنجاتي هوندا كيسنا يسنجرا هافتي عمري كيسني خيس ربي بركة اسني فاقا وجروتي العبادات وتي نشهد ربي نفاقلو أكون سيادة مرادة خيس ربي نسنها أقوتو شر نسن الأرجن خير نسن دربني ونسن طارتن كيس ربي بركة سني هاكاو هاي تتسر نمتن كتن تسن اللي نمتن كتني سننزلا أدام ببن زرا باي بيزا بنا سانو خنا يدو تك أدام ببدا زرا يونكو بيكم بيزيتاي سبب ما سني فأدام فجاني جتولا الرمو افتو تبي مالك أوتي افتي جتون كيسهين فودوسان درا أوروني ماتينا فينتين سبسكرايب لايك شير قتون ماتي خيطة وندبلمو هندقتنا عايزين ننجرا أكبرامو الرمال كودي دفيسن فكاتي واي تربيتنا كيس سوشيال ميديا خنرا قوتي بوسا جرو جتولا وهي أوبوليتيتين حاوي يسرى ربطو في ديماجرا akkuma beekamu akkuma isin hundi keessanuu akkuma hundi keenya dhageenya akkuma hundi keenya argine hawwii birriin isii gara birrii 128 dirhamaa jalaana dhooggachee milkiin jechuuf mata itti bantee jirti milkitti jechuudha. obboleettii teenya hawwii rabbiin haqa isii haa galchuu fi rabbiin isii faa'iyyuu dhugaa haqiiqatti jechuudha. yoo haqa isii ka'e isiin irraa qabaatu taate ربي أولشة هم بلشني حقيسي كيسين اتدبدي متى إسي اتقبدي اتجنقمتي جروبي أورما أتمنى منابي كيسالي دلقي على اللي دلقي الجروبي يدو بايتنا هم بيتني بيكيت من كيسالي تدلقي دف برني كافورا وفي طرورة مالي نفتو كرامرتو يجتودا دبي برواتستي فورا يصير ربين الراها فور في جستودا أكبسن أبوليس خين ملك اللي أفان جلتا تدر بتا دي مكان ربين لا في سيفي أجل شفي حقا يسينا مقالش ربين يسيها إسها تاسيسو تكايمو ربين أكيد الرواسف يسبي خجستودا هايتي كدبرتي دوغا ربي دبتو جستودا دعاء مستجابة على طول وسو ربي نتسكدت مجتين تون مرقا قوتو ربي في جزء تقلبا تدبتي الراكدت كدت جستودا أكاتا حقا شي تباسو ربيني وندي خيرنا يوني بينا جستودا سمالي ملكين أولا غافسين دبتو مجتين أنكر الراف ودي قليني أكو مسن سراتانيا قولي قطرات وري جري دبتي جرا hojiin kun immoo akkuma inni hundi nura gaasii bahee awwalan namni ittiin beekamu hawwiidhaa milkii miti milkiin hojii kanaan hin beeknu jedhanii namoonni hedduu eegaragaa achi bahanii booda amanus san aaree jedhus garuu ammallee milkiin gaafa durallee dogongoree arrallee dogongoree san ittuma jiraa jechuudha. Naam. Kijibullee jechuudha sabullee. deebi'eetiniini natu balleessee laa isin nabiraan qaxarree hojii dalagaa turre hojii kana isii fi niitiitii calqabe kan jedhu ofuma ofiitii deebi'ee amanee ture. Hagasiis amanullee hagasiis dubbiin ka akkuma reeffa aanaa sagal garagalchanii jechuudha Oromoon teenu cuftinuu jechuudha warroonni jaarsummaa qabee garaagara na godhaatu olii booddee lafaa rishiitii baasee walitti qabadhee hain isii yoon taree deebi'eetanii walitti hidhachanii akka jedhanii jaarsummaa gaggeessanii haasaya guddoo booda haasaya sa'aatii dheertuu booda ka adda bahan milkiin deebi'ee gaafa lammatallee rishiitiin hin bade jechuun waakkatuun akkasitti haa dubbatee jechuudha. Dubbatuu bichaa miti dubbii sanarratti milkiin haasaya garaagaraa afaaniin darbate. maal jetti? Nanti marah fakkaatti yaadee afle. Afaan isaa hadhaa garaagaraarraa bahee jechuudha. Waan hin taane haasa'ee waan hin taane dubbate. Achirratti akkuma argaa turtanii hawwiin boyaa turte akka ishee rabbiin haa galchuu fi wallaahi imimmaan lafatti nama hin bu'u jechuudha. Kijibatti imimmaan nama hin bu'u jechuudha. Mucattiin tun akka isheetu ishee boochisa malee akka isheetu ishee dubbisa malee
Mucattiin tun hin beeksifti. Mucattii kabajaa qabduudha, adaba qabduudha. Namatti waan dubbattu fakkaattu. Nama akkanatti nama dubbatuu fi hin dubbannellee achi ilaalteetu madaaltee arguu hin dandeessa. Nama afaan dheeratuu fi nama afaan hin dheerannellee nama haqa namaatiif deemullee akkanatti achi ilaalteetu arguu hin dandeessa. Jechuudha. Dalagaa tana immoo akkuma hundi isaaniitu ragaa bahaniif wajjin hojjetan. Birrii haga wajjin hojjetanii asitti illee eega herreeganii gaafa dura hagana galchine ka jedhus milkiin asuma deebi'ee qarshii 4,000 fi qarshii 5,000tti herreegee indoom birriin tiyeetti dabalee beekaf dabarsee kennee fi ka jedhu shaanxaa minaamina bitee fi huccuu minaamina bitee fi mana hidhaatti illee fidee jedha. Sanillee isiin kan mana hidhaatti illee huccuu naa fidame tokkollee hin jiru abaayaa tokko asitti ka jettu dubbattee jirti afaan ofiitirraa jechuudha. Mucattiin tun ragaa inni shaanxaa inni fidee fi wajjii argitanii jirtu shaanxaa isiin argisiifte jechuudha. Warroonni dhiiraa gizee hedduu jechuudha dubartii miidhuu ka deemtan eenyummaanuu ka ta'u jechuudha. Eenyummaanuu tahee jechuudha. Dubartii hin miidhinaa, dubartiin miskiina, dubartiin dadhabduudha, dubartiin haadha teessanii, abbaa keessanii, dubartiin abbaa isin deettee dubartiidha. Haadha isinii tahee abballee isinii fidellee dubartiidha. Dubartiin haadha sheekati, haadha aqilaati. Na'arra beekaa surra duuban gadi harkisee kun surra duubarraan ciree kun jilbarraan ciree kun dhaalima tahee kun waan fedhe tahee addunyaa kanarra mul'atu kan hundaayyuu dubartii dahee jechuudha. Dubartii haadha teessan miidhuuf hin deeminaa si warra obboleeyyanii. Wallaahi akka dubartii warra nyaattan dubartiin dadhabduudha maal keessa jirti jettanii. Dammoo warra haqisitti taphattaa wallaahi rabbiin isin hin dhiisu. Gizee hundaanuu dubartiin garaa laaftu. Dubartii dhakka waa hunda keessattuu miidhamu jechuudha. Ka ilmoollee itti dalchanii gatanii kanarratti miidhamtu isiidha. Ka birri isillee jala nyaatanii kanarratti gatan isiidha. Waa hunda keessattuu dubartii miidhamtuudha. Rabbitu yoo miidhamtu nu godhe. Alhamdulillah rabbil aalamiin rabbii kana nuuf kennillee. Alhamdulillah osoo bakka keenya bootanii qaata maraattanii huccuu ofirraa gattanii fiidan. Dubartiin akkuma waa hunda rabbiin kenneef sabrillee rabbiin kenneef. Akkuma waa hunda gahee waa meeqaa rabbiin masuuliyaa meeqaa isirra kaa'ee. Alhamdulillah rabbil aalamiin sabrii nuu kenni. Ammallee rabbiin sabrii nuuf haa kennu jechuudha. Akkuma sanii waa'ee dheengadda mucattii waa'ee herreega dalaydee herreega mataa afaan ofiitiin herreegan irratti mucattiin sun barreeffama qalamaa wajji daftara irratti qabatte maal jedhe milkiinii dubartiin deeggaa malee waan biraatiif hin beektu bu'ee sirraa jedhee mucattii takka salphisee jechuudha. Dubartiin nama hin diidu itti fakkaate malee dubartiin ijaartudha. Akkuma beekallee sheekallee waa hundaayyuu wallaalallee maraatallee isiin addunyaa kanarraa fidde isin sababaa taataniiti malee rabbii gaditti sababaa taataniiti malee rabbii gaditti beekallee waa hundaa isiin fidde kana akkuma san dandeettii waa hundaa qabdi jechuudha. Dubartiin haqa isiin baaftee fi dubartiin duruu diiggaa malee ijaaran beetu jedhe milkiini. Dubartiin dubbiin dubartiin keessa galtee faayidaa hin qabdu nu dhiiramiin jedhe. Dhiira san bar dubartii santu dahee bakka ati dhaabattu sanii laalamee yaa Oromoo bakkee waa isin keessattuu warri dubartii bakkee isaan dhiirritinillee kan argitanii dubartiin maaltu dubartii safara kana fidee maaltu si olas baasee jechuun akkasitti arrabsa mucattii san jechuudha. Wanni akkanaa kun hin eeggamaa isarraa hin eeggamaa haadha fi arrabsi bar gaafa san dubartii hintaluma maalii isii maal nama jaalate sharikaa maqaa isiitiin banate san arrabsi bar hintaluma ofii arrabsi. Haadhuma ofii arrabse jaartima ofii san arrabse mucattiin tun irra dalagaa isaa tana gadi dhaabdee fira itti gootee jennaan harri immoo maal tahee harki isii dhugaan isii maal tahee arraba tahee jechuudha. Isii biraayyuu taree dubartii biraatu arrabsaa jira jechuudha milkiin. Isii biraayyuu taree dubartii biraatu arrabsaa ture jechuudha milkiin. Akka isii rabbiin irraa haa baasu isallee yoo dhugaa haqa ishii dhooggate rabbiin daddafitti milikkata isaa nu agarsiisu jechuudha. Dubartii jechuun sababa birrii hawwitiif jecha dubartii biraatitti illee tarii dubartii jedhee nama biraa arrabse jechuudha. Ati gaafa hojii jammartu sanii dubartii moohaa qabaattee moohaa dubartiitirra barattee abbaa qabeenyaa taate dubartii jechuun beetu waa hundaati. Wallaahi osoo dubartiin jiraachuu baattee dhiirti waa takka irra ooltiin hin dandeettu. Dhugaa isinitti himu. Qeerroo osoo hin fuudhin dura kasabate hedduu isaanii argeen beekan. Isiniif galaami. Dubartituyyuu miiletti godha, dubartituyyuu ijjetti godha, dubartituyyuu gurratti godha, dubartituyyuu akkaataa jireenyaatti agarsiisaa jechuudha. Dubartii namni tuffatu godha. Dubartiin waa hunda keessatti gahee qabdi. Diiggaa isin nuun arrabsoo deemtan sanii miti. Dubartiin bakkeen dubartiin dhaabattee faayidaa hin qabdu kunuun jettan sanii miti. Bakkeen isin dhaabattan faayidaa hin qabdan dhugaa rabbii warra dhiiraa yoo isinitti jechuudha. Kanaafiyyuu akka hawwii rabbiin irraa haa baasu rabbiin irraa haa galchuuf jechuudha.
dubartiin har'a inni arrabsituni mooyaa har'a inni miila walirra kaatee kursirra taa'ee mamii inni walitti naqee har'a ittiin boonu kan qoricha maalii jedhee ittiin boonu kana mucattii sanatu yoo muuxannoo ofii argisiisee muuxannoo ofii barsiisee har'a abbaa sharikaa tahee deebi'eetiniin dammoo irraa baratee irraa nyaatee har'a as deebi'ee arraba san nuu galchaa jechuudha. Isii bichaayyuu miti. Rabbiin irraa haa baasuu fi rabbiin irraa fuudhuuf garuu haqa isii rabbiin nuuf hin dhiisu haqa isii rabbiin haa galchuu fi waa'ee biraa immoo akka deebinee walitti dachaa nu ta'a. Haqa hawwii rabbiin haa galchuu fi akkuma waakkate kanatti itti fufillee akkuma jaarsummaa qabanii kanatti yookaan irraa fuudhaniif illee taatu silaa jaarsummaa wayitu hin jiru warroonni hawwiin nyaattee dhugdee gisee sangaa nama mari'atti maal jettan dalagaa eenyuma wajjuu hin daleen dhiiras tahee dubartis tahee dalagaa waa'ee biraa keessa waan galche tokko hin jiru dubartii dhiira nyaata wanni jedhu tokko hin jiru dhiira baay'ee jira ka dhiirti akka kan keetis nyaattee si waakkattu siif galame dubartii bichaa miti kasaaruun duraanuma jira dhiirti waa'ee waakkannaa hannarratti kijiba irratti beekamtuudha. Isiniif galee isin immoo warri dubartii warra dhiiraa akkasii wajjin dalaydan of eeggannoo guddaa godhaa daa'ifa keessan beekumsa keessan dhiirti biraa namni biraa akka ittiin xaqqamamne of tanaggataa of kabachiisuu qabna dhugaa rabbii jechuudha eessattuu ta'e taananiin of kabachiisuu qabna akka isaanii bakkee kamuyyuu hin geenye hin beeknu malee garuu namni biraa keessattuu namni sitti aanne akka sitti hin fayyadamne beekumsa kan keetiin jechuudha siif galee of xiqqaaqee godhi isin warra dubartii taatan jabaadhaa. Durallee rabbiin beekumsa baay'ee nuu kenne takka lama odoo hin ta'initti jechuudha dandeettii baay'ee nuu kenne obsa baay'ee nuu kenne alhamdulillah rabbil alamin yoo itti xaqqamamne bakka yaadne kamuu gahuu hin dandeenya hawwiilleen jechuudha bakka kufte kanatti hin haftu bakka kanaa kaatee bakka yaadde galma yaadde gahuu hin dandeetti jechuudha inshallah nama karaa diinii islaamati irratti qindaahee jabaatee galma yaaddu bakka geettu gahu rabbiin isii haa taasisu inshallah yoo waan irraa dubbadhu akka jiraatu taate har'a akkasumatti dhaaba viidiyoo biraa qabannee walitti dachaana assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh ni jechin chaalenatti yaa jirti inshallah yoo danda'inni walitti dachaana yoo dadhabne immoo gisee biraa akka wal qaxaranne jiru teenne badaa du'a teenne shahadaa rabbiin nu haa taasisu haqa teenne yoomillee rabbiin bakka kamittuu nu jalaan balleessine haqa teenne rabbiin nuuf haa galchuu bakka keenya rabbiin nuuf haa lallabu nuni mana lallabulee nama nu iyyullee hin qabnu rabbii tokkotti agarti jechuudha gisee kamuu haqa teenne illee odoo arguu baatan taate barbaadan ka barbaadan taate gisee kamuu dubartiin hin arrabsamamti jechuudha bakkuma kamittuu iyyuu gaafa san akkana gootee gaafa san akkana gootee jedhanii akkuma nasriyaanolee san jedhe sanii jechuudha hundi isaaniitu waan afaan isaaniitti irraa nasriyaanolee asliillee jalqaba afaan isaanii haasayan dhageettanii jirtanii dhugaa rabbii warroonni waan akkana kana haasaya waan akka waan argitan kan afaan irraa darbattan usaa dabattanii irra barbaachisaadha dalagaa walitti isin qabee dalagaa hawwiin akkuma eenyu wajjuu namni kamuu dalaguu nama kamuu wajjuu dalaydee milkii wajjillee galma yaade san gaaf eenyummaan hojii hojjetee jijjiiramuuf tattaafataa isillee tattaaffiif isaa wajji dalaydee beekumsa ofii kennitee fi eega hojiin isin milkaa'ee booda carraadha wanni hundinuu fuudhee ka biyyatti galchillee sababa isa malee rabbii jechuudha qormaata hin jajjabaatti malee kuftee asitti naftu inshallah rabbiin nama ka'ee galma gahee galma yaadu san gahee ka'ee dhaabbatee nama hundaaf fuuldura jechuudha jabaatu rabbiin isii haa taasisu nummoo nu haa agarsiisu jiru teenya baada dooteenya shaadaa nu haa godhu yaada muraada keenya guutee maatii keenyatti nu haa galchuu isiniin jedha habaayibii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم الجرا وفي الجنة تاسس ورد إلى سرة وفي الجنة قد تنسني فيما باي باي